Akkam jirtu hordoftoota keenya bakkuma jirtan maratti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineeti kan nuti jirru sagantaa yeroo kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan gahu jechuudha. Baga birraan isiniif bariite baga birraan nuuf bari'e isiniin jenna. Egaa barii birraa irrattidha kan nuti argamnu. Birraan ifadha, birraan gammachuudha. Egaa namoonnis waan garagaraa jedhaniiti wal eebbisu birraa kanarratti bara gaarii bara gammachuu isiniif haa ta'u jenneetu wal eebbisaa irra jechuudha. Marree sagantaa yeroo kaayyootiin keessummaas qabadheetiin jira. Keessummaan keenyas aartistiidha. Sirboota garagaraa weellistee isiniifis gumaachiteeti kan isheen jirtu. Keessattuu immoo sirba Inquxaaxaashii kanaanis ni beekamti. Ishiidha wajjiniinis mee haalati kana dura ijoollummaa keetti dabarsite maal fakkaata? Sirbuma Inquxaaxaashii kanaan wal qabatee waan tokko kaasaa isin wajjiniin kan yeroo gaarii dabarsinu ta'a jechuudha. Egaa birraan kun birraa gammachuu isiniif haa ta'u isiniin jedha. Ammas irra deebi'ee sagantaa keenya kana sponsora gochuudhaan kan wajjiniin jiran immoo dhaabbata daldala buna Qarcaansheeti. Dhaabbanni daldala buna Qarcaanshee sadarkaa pilaatiineemiitiin sponsora nu ta'aniiti kan isaan jiranii guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Warreen kaanis immoo bilbiltanii barreessitanii yaada qabdanillee nu biraan ga'uu ni dandeessu. Qophii nuti hojjechaa jirru kanarratti illee sponsora ta'uudhaan akka nuti sagantaa isiniif hojjennu beeksisoota adda addaa isiniif hojjennu nu affeeruu ni dandeessu isiniin jenna. Yoomiyyuu kaarri kan keenya banaadha isiniin jenna. Egaa dhaabbanni daldala buna Qarcaanshee hojii buna oomishuu irratti dhaabbata hojjetudha. Dhaabbata biyyoota addunyaa garagaraatti buna sadarkaa isaa eeggate erguudhaan waggoota 8 biyya keenya Itoophiyaa keessatti sadarkaa qulqullinaatiin akkasumas immoo doolaara walaanaa biyya keenyaaf argamsiisuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti dhaabbata argamanii jiranidha. Egaa keessattuu dhaabbanni kun ofii isaanii qofa hojjetanii duroomuu qofa osoo hin taane lammiilee isaanii jijjiiruudhaan qonnaan bultoota cinaa dhaabbachuudhaan akka qonnaan bultoonni of jijjiiran taasisuudhaanis gahee olaanaa taphachaati kan isaan jiran jechuudha. Yeroo garagaraatti immoo lammiileen biyya keenya rakkoo garagaraatiif ni saaxilamu. Rakkoo namtolcheefis haa ta'u kan uumamaatiin yeroo garagaraa yeroo isaan miidhamantu mul'ata. Sanammoo haala kamiin deeggaruu ni qabna jedhanii irratti mari'achuudhaan dhaabbatuma daldala buna Qarcaanshee jalatti dhaabbata gargaarsaa buna qalaa jedhu dhaabuudhaan dhaabbanni gargaarsaa buna qalaa kun egaa yeroo garagaraatti bakka namoonni hongeedhaan miidhamanitti midhaan nyaataa akkasumas immoo marga loonii geessuudhaan kana malees immoo barattoota garagaraa deeggaruudhaan bakka daandiin hin jirretti daandii baasuudhaan bakka bishaan dhugaatii hin jirretti bishaan lafa jalaa baasuudhaan yeroo ammaa kana qonnaan bultoota garagaraa deeggaruu irratti dhaabbata argamee jirudha. Egaa yeroo darbes dhiyeenyuma kana jechuudha godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti rakkoo hongeedhaan uumameef namoota naannoo sana jiranii fi midhaan nyaataa birrii miliyoona 1.5 ta'uun deeggarsa taasisaniiti kan isaan jiranii. Haaluma isin amma daawwachaa jirtan kanaan namoonni haala kanaan ba'anii kan isaanitti deeggarsa fudhatanii jiranii. Dhaabbanni daldala buna Qarcaanshee iddoo garagaraatti lafa lammiileen isaanii rakkatanitti dursanii birmachuudhaan kan isaan beekamanii. Yeroo garagaraatti yeroo sababa adda addaatiin lammiileen isaanii iddoo garagaraa buqqaanis manneen jireenyaa ijaaruudhaan laachaafiti kan isaan turan jechuudha. Yeroo darbes immoo Booranaa fi Gujiitti rakkoo hongee mudateef illee deeggarsa garagaraa taasisaati kan isaan jiranii. Ammas akkasumatti deeggarsi isaanii itti fufeeti kan inni jiru. Egaa guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Mee ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Turtiin keessan OBN sagalee uummataa sagantaa yeroo kaayyoo wajjinaa ta'u nu faana tura. Guyyaa guyyaan jijjiiramuun bara baraan guddinni aadaa keenyadha. Bara baraan biqiltuu bunaa sanyii filatamaa miiliyoonaan lakkaa'amu bilisaan qonnaan bultootaaf raabsuun manneen barnootaa daandii fi bishaan lafa jalaa
qonnaan bultootaaf ni mala jennees ijaarre. Teknoolojii haaraa qonna bunaa gara biyyaa galchuun biyya keenyatti madaqsuun dirree diriiraa irratti buna oomishuun homtuun hundursu. Buna eenyummaa keenya ibsu addunyaatti bifa adda addaan erguun biyyattii keessatti sadarkaa duraa irratti argamna. Aadaan keenya calaqqee keenya jennee buna qalaadhaan keessummoota addunyaa simanne. Maarree kana hundaaf qonnaan bultoonni ragaa keenyadha. Qarcaanshee Trading. Qarcaanshee Trading. Hordoftoota keenya egaa kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'uudha. Duratti gaa waa'ee dhaabbata daldala buna qarcaanshee kaasnee ergaa isin biraan geenyeeti kan walitti deebinee jirru. Keessummaan keenyas kunoo asitti argamti weellistuu Masarat Nuguseeti. Masii baga nagaadhaan gara stuudiyoo keenyaa dhufte. Hayyee isinillee baga nagaan nugdanii baga bara haaraatti nagaan baatan. Jinumaan baga bara haaraatti baane. Mee akkam barri haaraa kun? Barri haaraa kun bareeda jedha ammarraa calqabee bareeda. Ifaa jira abaaboon ifaa jira. Bara kana immoo namni baay'een abdii irra kaa'atee jira. Egaa baay'eedha kan namatti tolu. Mee bara haaraa akkamitti yaadattaati? Bara haaraa kana ni yaadadhu qaammiidhaan kan yaadannu. Qaamni sirbaati. Amma qaamni barii jirra sirbaa turres yeroo darbee jechuudha. Qaamni yaa abaabilee jechaati kan qaamni yaadannu jechuudha birraa kan yaadan. Tole waa sagaleedhaan hojjetamu akkamire? Yaa abaabilee doole ogaa maaliin deebiitu qaameen geechee ajoole. Yaa abaabilee doole ogaa maaliin deebiitu qaameen geechee ajoole jecha. Sirbasaa saatama sirbite kana gara boodaatti hordoftoota keenya ni affeerra. Mee masiin yeroo birraan bari'u yookaan yeroo qaammee kana akkami daa'imummaa keetti haala kamiin kan isin dabarsaa turtanii qeerra deemanii ollaarra deemanii sirbuun kun haalli yeroo ammaa jiru ijoolleen waraqaa irratti suuraa kaastee ganama suubiidhaan dhufaniitu gibbii rukutu yennaa gadi baatu oodhu siin jedhu tokko tokko sirbayyuu hin qabu yeroo keessan immoo akkam ture kan jedhamee nuu kaasi. Yeroo sanaan baadiyyaatti xinnoo ta'eetiin kanan sirbaa ture qaammee nu uffatatu nu bitama qaammeen ji'a 2 ji'a 3 hafe akkas uffata kan yaannu jechuudha magaalaa deemanii maatiin uffata nu hodhisiisanii uffanni sun dursee yoo galee gaarii ban qaba hanga dhufee hanga qaammeen dhuftee uffannutti hanga namni nurratti argutti jechuudha yeroo hunda bannee ilaallaa yeroo hunda laalutu jira. Biriidhanii miti nu kan deemnu yeroo sana qonni buqqifannee akkuma manguddoon nu eebbisanii fi malee nyaatuma maal immoo isinii kennu? Biddeennis nuuf kennama waanuma mana keessa jiru nuuf kennanii dhadhaa nuuf kennan. Dhadhaan nuuf kennama dhadhaa dibanneeti kan baanu eebbifamnee jechuudha nu eebbisanii. Maal jettanii sirbitu yeroo sana yaadattaa? Fakkeenyaaf amma gaafa dhadhaan nu kennamu yoo biddeenni gaafa nu kennamu abbaa warra fardarra haa bulchu akkas jettee mana sanatti eebbisa gaafa biddeena yoo aannan nu kennanii dhadhaan nu kennan immoo ayeetu yaa garoo jechaa faarsita jechuudha. Ayeetu yaa garoo sagaleedhaan hojjettu. Ayeetu yaa garoo burreen ayeetu roobee ayeetu yaa garoo hayii mana kana ayeetu yaa garoo kan duubni kaabida. Ayeetu yaa garoo kan keessi maatiidha. Ayeetu yaa garoo maatii kana keessa. Ayeetu yaa garoo eenyutu mootiidha. Ayeetu yaa garoo hundumtu mootiidha. Ayeetu yaa garoo burreen ayeetu roobee akkasitti jiru. Maatii sana faarsita tokkoon tokko isaatiin jechuudha. Ayeetu yaa garoo jechuun immoo maal jechuudha? Ayeetu yaa garoo jechuun aannan warra sii kenna waan ta'eef akka aannanii sanitti horaa bulaa jechuudha akkasitti. Haala kanaan kan sirbitan qaameen barana sirbamaa jira akka baay'eetti. Baay'ee namatti tola keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti shinooyyeen goobeen haala ho'aa baay'ee namatti tola nama gammachiisa baay'ee. Sirriidha kana keessatti waan baay'ee ilaaluun ni danda'ama yeroo shinooyyee fi goobeen haala kanaan magaalaa keessatti sirbanu sirba sana qofa osoo hin taane aadaan uffannaa aadaan sirba sanaa akkamitti akka calaqqisiifamu warri kaanillee akkamitti akka irraa baratan yookaan immoo bareedina
aadaa kana akkamitti akka mul'isan kan agarsiisudha waan ta'eef namootni kana illee qopheessaa turanii galatooman isaanii hin jenna. Baay'ee dhugaa rabbi namatti tola baay'ee. Aaduma keenya uffataniitu iyyuu akkasumatti iyyuu deddeemuun kunuyyuu baay'ee nama gammachiisa. Warra hin beekne barsiisuun. Egaa amma yeroo Enquxaaxaashiin ga'u mee weellistuu eenyuu yaadattaati? Gaafa qaamni geessu era hunda kana yaadadhu boolla ishii daadhinaa guutuu Iteenash Girmaa artistii teenya baay'ee jaalannu baay'ee kabajnu ishii yaadadha era hunda qaamni dhufu isaatiyyuu kan beeknu gaafa sirba ishee Enquxaaxaash ayyaana daddarbaa karrayaana sirba jedhuun jechuudha. Qaamni yaa masqala sirba bareedaa. Hordoftoota keenya mee sirba ishee kana hordofaatiin walitti deebina. hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'udha. Hordoftoota keenya marree egaa yeroo gaarii wajjin dabarsaa jirtu jenneeti kan nuti yaannu sirba weellistuu Iteenash Girmaa hordofnee walitti deebineeti kan nuti jirru. Egaa masiin duratti
waa'ee ayyaana bara haaraatiin wal qabsiisamee yaadannoo kan kee ijoollummaa jedhee kaaseetan mee huccuudhaan wal qabatee waan yaadachiisme yeroo ayyaanaa huccuun isinii bitamu yaadannoo jiru mee? Uffanni dursee nu bitama akkuma dursatti mee uffata sana yeroo hunda laaluu anam fakkani yeroo baay'ee waan hin daganne keessa xiqqoo ta'e uffanni naa bitame dursee yoo gale qaamni songeen gaafa bishaan boodee mullee yeroo hunda nan laala gaafa bishaan boodee mamma bishaan baattee barcaa baattee gaafa sagal deddeebitee laaltu yoon deemus laaleen deema akka waan namni si jala fudhatu bifti isaallee akkana jalaan bannee natti fakkaata yoon deebi'ee dhufus immoo barri sana baneen bishaan sana baadheen akkasii xadhee laalee gad deebi'ee deema wanta akkasii faatu jira baay'ee. Kun egaa ijoollee kamiin birayyuu hin jiraata. Wayyaan nu bitamu beektaa wayyaan burree wayii jira amman ta'uu jedhama wayyaan suni sagal laalla isa wayyaa sana. Amma gaafa uffatamutti gamana keessatti deddeebi'anii ilaaluudha. Ilaaluudha malee uffattee yoo baate immoo si jalaa mufaaga. Maaliif as dura uffatte siin jedhu waan ta'eef hiriyoonni kee adda taatee waan barbaadduuf gaafa sana malee uffattu namattuyyuu argisiistu haaraa ta'uudhaaf. Caammaa fee bitatanii mata duree bulfachuun kun jira. Mataa jala kaatanii. Waan akkasii jira. Egaa yaadannoo baay'eedha kan jiraatu yeroo ijoollummaa kana. Egaa baay'eedha kan namatti tolu. Masiin meemee haala keetiin wal qabatee masiin nama aartuu moo nama tasgabbooftuudha? Masiin nama akkamii seetee nama daftee aartu garuu innisti. Yeroo saniif baay'ee naara yoo rakkoon tokko na mudate baay'ee naara. Nan dhiisa garuu ture. Daftee dhiisa. Dafee dhiisa. Of miidhuunis gaarii miti. Dafaniidhuma dhiisuu wayyaa. Namnis na miidhee nama sanatti haloon qabadhu nan dhiisa dafee. Garuu yeroo aartu sana waan gootu beektaa? Beeku yeroo saniif. Osoo waanuma barbaadeeyyuu bakka lubbumti kiyyallee baate yeroo saniif homaan itti fakkaatu. Isa gaalaa wanta jaan. Naara baay'ee. Nama miidhuun barbaadu namni akkana miidhuun barbaadu dafee naara kanaaf. Ela wana yeroo nu laalan kana amalli seen dubbataartu kanuma kooti kan jedhuun dhabamu beektaa? Namni tokko gaafa aaru aarii sana keessa battala aarii sanatti waan godhuun beeku. Waan baay'ee waan balleessitu jira. Sana booda garuu gaabbita. Nama sanillee miidhuu dandeessa yeroodhaaf. Akka miree masiinii namni yeroo barri haaraa dhufuun karoorfata. Isa naaru nan dhiisaa. Waan baay'ee karoorfata gaa. Qusannaadhaan wal qabatee, amalaan wal qabatee, wantoota baay'ee mana ofii keessa jiruun wal qabatee karoora baay'ee baafata. Barreen gaddaata akkam bara haaraatii fi karoora baafattee turte? Baafadhee illee hin beeku bara kana garuu naaru jeenniisa. Aariidhuma irratti xiyyeeffadhaati. Kanallee nan dhiisa. Dafee aaruu kanallee nan dhiisa jedhee yaada. Gaariidha. Egaa yeroo birraan dhufu namoonni meeseejii moobaayilii keenya keessaa yoo ilaalle hundumti keenya iyyuu eebba garagaraati bara haaraa kanarratti kan ol eebbisanii barri kun bara nagaa siifaa ta'u, bara milkii siifaa ta'u, baratti waan dhabde hundaa argatte siifaa ta'u jedheeti kan ol eebbisu. Akkasumatti reemasi. Sirriidha. Akkasumatti ayyaana kan waliif ergani. Ani immoo meeseejotii hiriyoonni koo naa ergan keessa baay'ee natti toleennaanan maaliif ani hordoftoota keenya biraan hin ga'u kana jedheetanii bara haaraa kanatti jedha. Gammachuu malee gaddan arginii, duuti tasaasin argatinii, coqorsa ta'e lafa uwwisii, dubbii kee gamni hin qabinii, ibsaa tulluurraa ta'ii, duubaaf fuulduraan ifii, duultu abbaa mirgaa ta'ii, barattu milkaa'ii, daldaltu buufadhu, miilli kee lafa milkii haa hejjetu, bobba'ee galii rafii dammaqii, umrii dheeradhu jedhanii naa ergani beektaa? Namatti hin tolu? Baay'ee natti tole. Achumaan immoo maal jedha? Barreessisuun yaa galatu. Yaa galatoomu bara darbaa jiru kana jedha. Bara 2014 jechuudha. Dhibee kee fudhatee atis aamin jedhi. Amiin. Amiin. Hordoftoonni keenyas aamin jedha yeroo hedheetan yaada. Dhibee kee fudhatee, yaaddoo kee fe'atee, qormaata kee baatee, gadda kee sassaabbatee, galma rakkinaa kee raasee, kan siif hin malle yaasee, hiyyummaa sirraa kaasee, sirraa haa darbu. Barri kun immoo nagaa addaa baatee, jaalala haammatee,
furmaata qabatee milkaa'ina baatee siifaa dhufuu jedhaniitu na ergani. Amiin amiin jennee. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola dhugaa rabbi. Namoonni egaa haala kanaan xalayaa garaagaraa waliif ergu meeseejii adda addaa moobaayiliidhaan wal eebbisu birraan egaa yeroo dhufu cidhatu jira. Gammachuutu jira, asheetatu jira, urgaa bareedaallee kana turgeeffattu birraa irrattidha. Waan ta'eef waan baay'eetu jira waan ta'eef firri wal gaafata, lagatu hir'ata, waan baay'ee jechuu dandeenya. Egaa fuuldurri keenyas immoo ayyaana masqalaati, ayyaana irreechaati. Yeroo kana egaa namoonni uffannaa aadaa hojjechiifachuudhaan, bitachuudhaan qophii addaati kan jiru. Mee masqala akkamti yaadattati? Sirriidha. Masqalli immoo nu birattis baay'ee kabajama. Masqalli gubaa birraa calqabee isas immoo gubaa jira. Masqallis nu biratti baay'ee kabajama. Qinceellee qopheessuu waan akkasiitu jira. Okolee dhaabbachuu jechuudha. Nu biratti amma gara guddina keenyatti gaafa masqalaa sana wanti biraa yaafuu horiin illee kan dheedu kaloon kophaatti jira gaafa masqalaa. Kaloo gaafa masqalaa jedhamu yeroo baay'ee nu biratti jechuudha. Amma sanattiin dheedanu amma gaafa masqalaatti. Dheedamu gaafa sana quufuu qaban sirriitti waan ta'eef hanga masqalaatti kophaatti ol kaa'amaaf. Sana booda erga horii dheessaniin booda loon waarii dachaasanii qincee qopheeffatu jechuudha. Okolee dhaabbatanii bara eebbifatanii warri manguddoo walitti yaa'anii jechuudha. Masqalli waan addaati baay'ee. Sana booda gara malkaa deemanii malkaatti irreeffatan achitti ragadda bakka malkaa san deemte jechuudha. Baay'eedha kan namatti tolu. Baay'ee. Hayyee hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan isin biraan gahaa jirudha. Ispoonsarri keenya immoo dhaabbata daldala buna Qarcaansheetii sadarkaa pilaatiiniimiitiin ispoonsara keenyadha. Guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu dhaabbanni daldala buna Qarcaanshee egaa waggaadhaan hojjettoota isaanii onnachiisuudhaan kan isaan beekaman hojjettoota isaanii hojii gaarii hojjetan keessattuu dhaabbanni daldala buna Qarcaanshee hojjettoota isaanii egaa ofitti haammatanii jajjabeessuudhaan bu'aanan argadhe kun bu'aa hojjettoota kootiiti jedhee dhaabbata amanuudha dhaabbanni kun jechuudha. Kanaaf jecha hojjettoota isaanii saayitoota garaagaraa irratti hojjetan hojii cimaa galmeessisan badhaasuudhaan jajjabeessuudhaan kan isaan beekamanii baranas yeroo 8ffaadhaaf hundeeffama dhaabbata daldala buna Qarcaanshee waggaa 8ffaatii fi akkasumas immoo honnachiisuu hojjettoota isaanii kabajaniiti kan isaan jiranu hoteela Ililliitti jechuudha. Egaa kanarratti dhaabbilee isaanii wajjiniin hojjetan garaagaraa akkasumas immoo miidiyaalee isaanii wajjiniin hojjetan badhaasuudhaan hojjettoota isaanii jajjabeessuudhaan sirna kana dabarsaniiti kan isaan jirani. Egaa haala kanaan kan isaan hojjettoota isaanii jajjabeessan jechuudha. Nuyinis ispoonsara keenya waan ta'aniif guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Mee masiin egaa waa sagaleedhaan akka nu jettuun barbaade. Maal asiifaa jedhamu? Guyyaa bashannanaati kaa. Sirboota kan kee baay'eedha kan jiranu. Sana keessaati mee sirba tokko. Sirba kiyya keessa sirba ragada jiddaa tokko si jedha. Sagaleedhaan nuuf jetta. Habaabiyoon daggalaa si faanaan galaayaa habaabiyoon fudduu galii koodiyoo. Kan koodiyoon qaamne baalli maasaa dhoksee habaaboo warri nadaadda arbesuu malaalee obsee. Ati gamala allabii kobaala labu yang habaaboo hidhee garaa hidhanii yoomaan dadhabuu. Baay'eedha kan namatti tolu. Mee masiin amma yeroo ammaa kana maal hojjechaa jirta kan jedhu kaasnee gara xumuraatti dhufaarra waan ta'eef sirba kan kee affeerree hordoftoota keenyatti nagaadhaan manna. Yeroo ammaa kana hojii hojjechaa jira. Egaa mee fuuldura kanatti birraa kanatti immoo sirba haaraa tokko qabadhee dhufa jedhee yaada. Tole. Yoo Rabbi jedhe. Rabbi haa jiru. Bara gaarii nuuf haa godhu. Qabadhee dhiyaadha hojii bareedaa jedhee yaada. Hojii uummanni koo jaalatu yaada. Hordoftoota keenya weellistuu Masarat Nuguseedha wajjiniin egaa turtiin nuti taasisne kanadha kan inni fakkaatu. Masiin yeroo biraatis egaa wal argina. Egaa hojii aartiitiin wal qabatee sirboota garaagaraas isinii gumaachiteeti kan isheen jirtu sirboota aadaa irratti yeroo baay'ee kan isheen xiyyeeffattu. Ammas immoo gaa fuuldura kanatti sirba haaraa hojjechaa jira jetteeti kan isheen jirtu gaafa inni dhufu walumaan kan ilaallu ta'a. Sirba kan kee qaammee sagaleedhaan nuuf jettee hordoftoota keenya affeerree nagaa isaaniitti dhaammanna. Baay'ee Nasraatillee galatoomisiin jira. Uummata Oromoo hundaanuu fuuldura keenya irreechaa baga ayyaana irreechaatiin ayyaana masqalaatiin isin ga'een jedhaani
bara gaarii kan quufaa kan badhaadhinaa nuuf haa ta'u barri kuni bara gammachuu nuuf haa ta'u. Amiin. Ya hababile dole oga malen debi tu kamenge azul bukisa bukifan gurgudo nuraya teti tino guddifana. Hordoftoota keenya sirba ishee kana nu affeeramaa isiniin jenneeti kan nuti jirru akkuma duratti isinii kaasee akkuma itti wal eebbisaa jirru kana nuuf haa ta'u bara gaarii nuuf bara gammachuu nuuf haa ta'u isiniin jenna. Egaa ani Nasraa Shariifin ture gama ogummaa kaameraatiin akkasumas suur-sagalee gulaaluudhaan Yiliqaalaan tana nu wajjiniin jira. Torban kun torban nagaaf torban jaalalaa isiniif haa ta'u kan yaaddanaa milkaa'u kan nyaattanaas fa'u fayyaa nu ta'a. Ya